Tapha Iraanii fi gaashee Tiraamp dhiifnee tapha Arsenaalii fi Siitii ilaalla jennee. Aboo Arsenaal waancaa baranaanii fuutii beeyta jenneeti. Eksi bu'aan qabdu shorbaadha. Dubbiin tun dhugaa eksi bu'aan qabdu shorbaadha jee. Ustaad itti fufaa fakkaata intaluma keessa itti fufaame. George Washington ta'isiin ji'a tokko. Iraa dhibba tokko itti feete Ameerikaa irraa fuute usxuula hagas ga'u ji'a tokko karaa oofte biliyeena meeqa doolaara itti fitte lola kana seensifte kasiraa hojja. Akka jarri godhataa jirtu bara kasaaruun godhatu fi sakikaan lola kana seenteen kulliin rafe wanni Ameerikaan lola kana seente kulliin isaa maaltu deemaa jira yoo jetta waan ajaa'ibatu deemaa jira. Tiraaf waan jedhu Iraan wajjin nagaa haa buufnu jedhe wallah. Lemmaadhaa jette tiraaf yoo jettaniin warra Ameerikaa jettetti bilbilaa an keessa hin jiru. Akkaan kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa kaleessa Tiraamp gaashee Tiraamp waan jedhe geessanii Iraanii wajjin lolli godhaatiin jirru kun karaa araaraa qofaan dhumatu qaba waan jiru dubbateetiin ture guyyaa irraan kanaa immoo sa'a 48 nuu kanneessa. Saboo gaashee Tiraamp kun daqiiqa jijjiiramaa qaba. Hogga xiqqishoo wayii namni wayii si gargaarra jeen lola kanatti of darbuu barbaada. Hogga gartee dubbiin itti jabaatte immoo Iraanii wajjin nagaa buusuu qabna araara buusuu qabna jee kadhata. Guyyaa kaleessaa lola ejjabaat deemaatiin ture. Guututti xiinxala waan as keessa jiru Abu Musa'ab takka lafa kaayatiin jira guyyaa irraan kanaa xiqqoo Arsenaal takka nu arsee ammaan tana dhufne. Iraaniin akka Arsenaalitti kan nu arsine gaabdii qabnaa beeyta. Mee itti dhiyaadha. Ameerikaan amma istiraateejiin isin lola ittiin barbaadde Iraaniin daayidee rukuttee Abu Musa'ab isinii halalee jira. Yoo Ameerikaan barana lola kanarratti hin kufin lammata waan tahliilaan dubbadhan. Maal ta'e amma ayideebinee yoo laalle waa hedduu halalee tahliila wannatti isinii dabra jechuudha nama. Indoneesiyaan nama miliyoona 200 fi miliyoona 85 baay'inni ummata isii parsantii dhibbarraa harki 95 tuqaawway ahlus sunnaadha. Parsantii dhibbarraa harki 95 tuqaawway ummata islaamaa ahlus sunnaadha. Eksi bu'aan qabdu shorbaadha. Bangladesh nama miliyoona 100 fi miliyoona 85 parsantii dhibbarraa harki 98 muslima sunnaadha. Eksi bu'aan qabdu shorbaadha. Pakistan nama miliyoona 200 baay'inni isaanii parsantii dhibbarraa harki 90 muslima sunnaadha. Eksi bu'aan qabdu shorbaadha. Isinii galaami haasonni kun akkaan isinii haa ga'u. Suudiin nama miliyoona 30 wayi ahlus sunnaadha. Ramzii rasuulli keenya irraa bahe sallallahu alaihi wasallam eksi bu'aan qabdu. Masriin miliyoona 80 wayi yookiin miliyoona 90 wayi parsantii dhibbarraa harki 95 tuqaa wayi ummata sunni eksi bu'aan qabdu shorbaadha. Maal jechuudha isin? Ummatoota baay'ee jechuun dhadhaatu kana qofa dubbadhe. Bu'aan qabu nyaachuu dhuguu dhalchu osoo ummanni kun roga qabaate masjidul aqsaan cufamee akkanatti hin taa'u sila. Du'aayii qofaan ammoo ummata islaamaa duuchuu ummata islaamaa cinquun hin barbaachisu. Haqiiqaa jiru dubbannee walumaan jiraachuutu bareedaanillee isin keessaa jechuudha. Ameerikaan ummata kana madaaltee Israa'el miliyoona 5 yookiin miliyoona 6 baay'inni isaanii wannummaa Yahudaa jedhamu addunyaa irratti miliyoona 25 qofa. Baay'in Oromoon gettu Yahudaa wanni jedhamu. Addunyaa kana irratti miliyoona 25 sanbiran tartu. Namni miliyoona 20 nama biliyoona 8 bulchatu. Namni miliyoona 25 walaa tanaaza'u fatafshalu fatadhahaba riihukum wasbiru kun Qur'aanni isin hin galle ka ittiin dhalchitan fassartanii qofa hedduun keessan haqiiqaa yoo dubbanne Qur'aanni kun isin hin galle jaraa gale hunna lahum taarik lahum hadaara qoratanii waan kana akkamitti bakka kana geenne اقتصاديا سياسيا تكنولوجيا ثقافيا مبدئيا استراتيجيا في كل شيء اجتماعيا كل شيء دلغني ايغاسي كتاب جورج واشنطن قرأك امريكا فكري ما اني كتاب سندوبت والله تستغربون انتم ماذا قرآن أكن جرو كبجما الفاتا كان باتي أتين ألجون أمتك يسين جرو نبين كنا أو سؤال كاتي جرو كنا زي أرجع واقع سما كنا درجة جيس أجار كل وان دنيا تنا رجلو أنا اللي سين كيسا كجور أمريكان شيء أنا ما ملينا دي بلا ما بي ملينا شنتما تكاتي ملينا دي بلا ملينا شنتما ملينا إبتوكو كوفا ملينا إبتوكو في ملينا شنتما نحكي مالو لسه تكاتي أتمال دلقو بديتاتي سوريا مالي بوتي شيء أتمال تاتو يتسيو سنجرا الرام بيتو لماذا بيتا أشياء كاسيت جتي في إيران كابدور جتي لا راشيان تنجتي كانت في الدي دمرتي حلبي هذيك هي دير الزور كاس دمشق ريف دمشق در البلد سويدا كاسيت راشيان دبرتي وجنجوب راشيان علاقه قدرتي ام زيارته ايران نمو نمني اعدان يسي بدان مو امه اسرائيل كان كوني استراتيجي وردو ايكو كنت تحليل لنا ما تكون كو حقيقه جرت قف دبتا ما جرت اما لولي كاي اتسينا ما تحليل لكن امريكا في اسرائيل تقبسيس لولا كان استكباران يسي وسوكين تلشل تدودا مدين هرمز شوفا مدين هرمز شوفا مون أما الدنيا كلها كسارة نقاجر بترول الدنيا كلها أصابه هو هنتين احتياطي دوران نكتني كبان إيش تقاجرا ويو احتياطي سوسابته انتهى كديا بنجانين أفتني ماكينة سنيمبود بنجانين أفتن شفت أمريكان أنا قوة أفماد قوة علاماتي والله بالله إمبراطورة جتو فرنسا حلف شمال الأطلسي ناتو كل دولة طريق الهرمز أنا فيدا مو برسنتي برا حركتك اسم كوفا فيدا ما نوجه لولا كان سينا جت إمبراطورة
قوة عظمى وانا تدد ابدا كان انه كيسه هنسنو جران ايران ان قد نودي سمديك هرمز لولا كيسه هنجرو جنان اني والو لت جروف مقاد دوني تكاتين دولار مليون لما ندبر فرق أكن كوني قرآن حتى الجزية أيد وهم ساجرون دوني تكدبر فتشوف بترول مقالا كيسه فيدو دولار مليون لما مديك هرمز الرد كيف الان امور تمشي او ان امريكا شرق الاوسط ان كيس يجرو توكل دابه خلاص انتهى قضيه نساء كل نساء يسجل كل فود ابو مصعب سنجرك دوني امريكان دوني اتكلا وانا تندم تنامت دوني امريكا ستما حامله الطائرات دونين أمريكا داتني دوني أكمل غرغدوتي يرو باي غلانا غبا ديمتي غلانا غبا تيسيتين غازفا أمتا فديستي ميشالي لولا غرغدا ديستي مسايلو تغرغرا چرا دوخا فما إيرني شيدا متر دبسدي يولي دونين توني أبراهام لينكن جدمتي تكتون أمو جورج واشنطن فا جدمتي دونين توني أكمل غدودا واهند اوف كيسا قبدي اوتيل اوف كيسا قبدي منين غرغرا اوف كيسا قبدي waraana gara nama kuma shanii olii baadhattee meeshaalee waraanaa garagaraati waliin deemtee naannoo lolli itti gaggeeffamuudhaaf deemtan bahara gubbaa dhaabbatti achirraa tajaajila garagaraa kan jechuudha. Doonii tanarratti tarkaanfii Iraan halaalatti yeroo ishiin itti dhiyaattu misaa'ila ishee kanatti gallalaqqibtee bakka hedduutti madeessitee jechuun oduun baate. Haa ta'uutii garuu dooniin lama akkas ofirra deebiteeti Abrahaam Linkan dura itti dhiyaatee ture. Abrahaam Linkan kana achi deebisan achi fageessan baara keessa. George hunni dhufe George illee akkasitti miidhamtee George ammaan kana wal dhaaramuudhaaf deemte jedhanii haa ta'u garuu ibiddaatu keessa kanatti teeknikaatu mudatee minaamin kanaaf suphamuudhaaf deemtee waan jehuun oduun baatee maal jedhamee habumsaaf. George Washington ta'isiin ji'a tokko Iraan dhibba tokko itti feete Ameerikaa irraa fuute usxuula hagas ga'u ji'a tokko karaa oofte biliyeena meeqa doolaara itti fixte lola kana seensifte kasiraa wucci. Akka jarri godhataa jirtu bara kasaaruun godhatu fi sakiyaan kasraawuch amma eessa deemaa jirti Ameerikaa deemaa jirti maal jetti beekta markaba kana gubaan keessaan itti ka'e gubaan namnummaan xabii malee saaruun Iraan hin tuune jetti eega gubaa xabii taate ofirraa dhaamsan waraanumatti itti qabe jedhan taresu warri arabii waa barreessitan kun arabiin takka barreessina wala arabii qajeelaa bareedaa ila kun kaaka Abdul Shakur kana malee arabii oriijinaala malee fedhan arabii shokolaataa shorbaa nyaattee ati barreessitu kan biloo asirraa gabuunaa. كسراج دوني سلطان دوني توان استيت كيلومتر إبتة كهدود إيران الرا سلامتي كهرمز بحر خليج بحر أومان سنتة لولا كان إيران وركوتو كم كيلومتر إبتة ورانه هنون نكوني مال استراتيجي اقتصاد بالليسا كيلومتر إبتة كونك أشي دي بي إس دو كراك هنا ديم رتي ركو بودا كل اللي بزنس جلا جباجرا أمريكان استراتيجي إسين إيران لولو ورا مش بلاتا إيران هذا مرم تو إيران سيمة دمرم وني دمرم تنجرو إيران لولا جرتا أكايد وفرنا لولا جرتا أكايد نسيبة دي تولي إيران جعنا ورا ترى كم ورا حدارة كم ورا ثقافة كم ورا مبدأ كم ورا استراتيجي كم أتي هتوك وفتو ما وفت إيراني وفت سداجانا ما الدنيا رتباي أتو سداجا إيراني في تركيا سداجا إيراني أفتا إيدا سداجا إيراني رأس صلاة بعد كلين ك وفي زين عبد دويت هنتو أتي وهذا لقى سجل هبط دوت كرنا سيكلامي كن استراتيجي تو يم ون أمريكا لولا كان سنتم كل الرف ون أمريكا لولا كان سنتم كل نساء رفجرة إتبرادي بكل شوري موتوما جيرو مالي قدو ني كوكو كل كيس دايما تو بدو جتشو سلبان نمتي سلبان ركون تبو امتي غربانو ناسوي ما هاغون مرة كبترول محطة إيران أصفهاني هاركون محطة غازا كن أتاري ولدت الأجر محطة غازا كان يور كن جنة أمني حواسني يروم قر غازا وان يور أبيج كعب التجارة غرا محطة كان هاركون عن أمريكا أنا نركوتو إنجلت إسرائيل إنك يركوتي التاني محطة غازا أصفهاني كجرو غوتير ويتدايرا غاز ندلقا جرا غرو بايركو إيجا سي إيران اللي محطة غازا مقابل محطة غازا هيفا جتة سنين الجتة يوسف محطة تدبيتا عن الله محطة خلاص محطة أينا أمريكا جري كان أنا متي محطة الرابط بيته محطة الرابط أنا مكرا محطة غازا كوبوه دن ما لاقون بكساروني إيراني اتدلق مبكى نواوي محطة نتنز جرمتو هاركو نوار دفتة إيران أمريكا إيران إسرائيل محطة نتنز أو بوتر كتمدي إسا دقيقة صدو مانتورا إيران اللي دفتة إيجا اسم محطة يروكو تن أن اللي محطة ديمون النواوي قنبلة الذريان أكا كبران أسكارا جو اتجاهاتم نكيس جو nama furtam tagal hak amma wari mana gara gara jala gura jira yo isim mahattati ya nawawi rukutta ha huwa an isim bira jira jette tufte jadi sanilla arka mahalli buna tahtiya wanjara saruka strategy jirdem american aira ep 35 kajara mukana aira la darin kaf shafni amerika qofattu dalaga ep 35 akbar طائره متطوره في العالم يسد دلقه اسرائيل قفا كنت نما براتين كنن ايغا سي طائره كان تبتار ايته كلسا sarukan isinimatan inna minal mujrimin muntaqimun jara saru jarjite
دويدا دوبان تسيل طائرة جرا دويدا دوبان إنا من المجرمين منتقمون جرابر إيران اللي فتفتي إفتي أما كدر سنيمي أما إف 16 إسرائيل إفتي أرأتنا طهران إنقبا يو إسير ساروكا قد إفتي ساروني إنا من المجرمين منتقمون لم أسلحة دفاعية للجو جرامم افتجر تيجا ماذا بعد مو بود أما مالتو ديماجر يو جتا وأنا جايبتو ديماجر دقيقة أنا أما سيناجر وكان كيسات ترابانجر تراب دقيقة أنا أما سيناجر وكان كيسات ترابانجر إيران وجه النجاة هابوف نوجري والله لماذا جت تراب يو جتنين ور أمريكا جت بالبلا أن كيسنجر دقيقة ما كان إيران وجه نجاة هابوف نو كل شيء جيرامي ساروني جيرامي جرا استراتيجي نسام سجيل إجارة من سجيل أتنانا لما كباتو تبقى تاجر الإسرائيل نقبا تبقى تبقاتي متبر تبقى تبقاتي مبر سجيل كيبر إن بيتني غزوة كيبر إن بيتني كرسولك إن بيتنك قراتني للجتنيسين كيبر ساروك جرا مجار ساروك شكين اسم شكيني تنيات أنتنا بيتا شكيني تنيات أنتنا سنين شكاش سارو إني كان مرة ربدا ساروك حاج سليمان قاسم الربدا سليمان قاسم يو إسين أسي ساروك سليمان قاسم قد إفن جدت إسرائيل مليون نشاني مرت قد جلسي لأنه أسلحة انشطارية بومبي صدوم أفرطما بعدين مقالا إرقى هرتي روبا جتشو بومبي صدوم منو بكتك قد دود فجأتي مقالا كان رت من صدوم الريوبو التدمير ساروك الشان قد إفتي أفر سدي كانوا قفت دلقا جرام أما وني برو إفتان دي مهو مالي وان قد تحليل أبو مصعب كان جبنا جيدا لسني هاقل عن اللولة استنزافة لولتي سنين جل إيران لولا استنزافها لولا ديرسيت أمريكا في إسرائيل دفتر ويتو في الرجال قالوا بربادي سنين تو لسه يمشي حاجة يسين ده أمن حركة كنينو جتوتي إيران تبلبلتنا تشوفها إبرة بلولا جرا إيجال إيران تشوفه قبضمو نما تكوجلا للبان ولا نمان تكرر حاجة بدت إجارة ماله يو كنتو إكانتو قبض يو كنتو كل مثقفة براتار بكبو بيك بكديمو بيك مال هدف نساء ويتكدراتو وربدتو وان كانت أمني إسلام تاعته كديان كنو لال شفتي أكما الدنيا لال شفتي ركني الدنيا ركني الدنيا كن ربي لفكاي أمريكان بحب جهنم وفي التبان جهنمي دنيا تأكيران أي بحب جهنم كيسين وفي التبان تكنا إنه تشوف أما قبل أنا تتبي كنتني إنجليزي لولا سنو أيدا إبو مالي جرا مكان كيلومتر كوما أفر إيران الرافقاتي ورانا أمريكا تكنت أرى سارو كلام سجل ترجع سارو كلام كيلومتر كوما أفر أكنت ديما جرا لولا ديما جرو كان كيسة أمو واباي التوبة واباي التطل أمريكان إنهم ما في معلوم ما في أركتيجرت China اللي وان أمريكان تاتي أركتيجرت بس إيران لولا كان كيسة نجحت بعد جنة لولا كان كيسة واباي الجزيرة مشاركة أوسط إن كيسة أتي ما دعاء ما كان يا ربي كبي جرين كبم تو أنا سنجري يونا متى وان جري دلك تاريخ النبي كنا عليه الصلاة والسلام تاريخ صحابة رسولك عمر بن الخطاب دلك كان يوداتي ربي سوجي دابر يوكين أموت يوسع كانوا مع الرب وان كومنتي من ما الرب كبر إيه هتي دعاء ما الله ففيتو كان ربي ولي نجور أمة الإيرة والجنجر أمة حكا أمة الأوغان آبة توجه ربي سبحان الله كان وان تيب استراتيجي لولا ديما جرا مدينة هرمز خلاص أمريكان ورانا مريض لما كم لما في الإبشان في الدجر في جابان الرا لماذا ويتإنسان أي جايان إسني حللا ديما جرا ورانا كم لما في تربان كان كيسان جا ورانا كم لما في الإبشان ورانا الربدا لولا ورانا كم لما في الإبشان في كم لما في الإبشان وني سين في الدف إنزال جو واجرا مجرا بكالو كان أكون دندن جتين أجر والذي جرا إنسان قد يبوسني بكسان كبتشو حل إيران دكين إيران مسعان إيران وانسان سماعتي بي ما لا يمكن كن استسلام جرا استسلام حركة كأنه جرى تدمير جرى تنكيل جرى تحريك جرى ما كل انتحار جرى ما كل سنة عقل من دندهم كلام برباجوس تكتين أول كورتير راجع تودين نجاح بوفتا الدنيا نجاح انتاو لولا كانت ديما جرى ويا لولا الأمة كيسة حفلة جونا أمريكان ودا بنتجرتي ودا بنا مكان كوريا إيران تتكدادا إيش لولا كان وان في دسميمو أولا بترول إيران الرا وقوبة تجرى كوكبين جرى سون كوكبي ممال أما أمريكان كاليس غرغرات أجتين هيام ده مالي في بيتني إنت ما جو روسيا إيران كوكب بتجرا غرغرات أجتين بترولا وان تاجر وارجتين يجوا كنا وان تاب لولا كان رد لولا شيخ حامد كشكي وان جران عالم نقديك مصري سجود الرد تدو كأجول سواء من دويسو كأسواء من دويسو سجود الرد تدو عالم نقديك أسد المنبر جدي علماء من الفكايسون بين أمريكا وإيران حرب دينية وحرب عقائدية جدي الفكاي أبو سقط بما مسيدر أنا مكسي سجرات يا إلهي
يا موتي أرض السماء ما جل بيت ولا صوفية ولا إخوانية ولا سلفية ولا لا اتركوا هذه الموضوع كفاكم جد وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو سماكم المسلمين خلاص هكذا انتهت القضية عند الله اسلاما والله والقرقون والتشري إما جرى عمر المختار اللي جرى لينش اللي بياسون عمر المختار له تارك قاتل الإيطاليين الذين يقاتلون بالطائرات والدبابات بالفرسان 20 عاما ماذا قالوا له ما جرى ننتر فاني بيتني يا عمر المختار فالليبيان إيطاليان بدودا وراك كيات جرام ورا البوكون وراك كيا كانت تجرى الوري تشنكا ما جرام بيتني إيطاليان بدودا والله عمر نفيك سيفت بركة يجتنا ما جفتيونا ما قبض لين كبير أمون كان أنجور لقى جلنا واسكية إسي يجيتان إسين خولاتانان إيطاليا يجي إسين اتتات جلنا هذا كلام صدق صدق إسين خولاتانان إيطاليا يجي تات جلنا وصو إسي يجي لا تاتني إيطاليا لا يجي لا يجين كده ونيات يجوا يوقع يجي رحم لك أبدتو إرعانا يجوا هذا هو استراتيجي أمتوني حقوق براتان استراتيجي لولا براتان أكادا تجرا براتان ملقا وفرلا ديبسان إيران إنجلا برات إيران إنجلا برات nuti maaliif dhumnaa maaliif lollaa waay sigale qawwal lolluun obboleeyyan keenya qawwal finnuun obboleeyyan keenya san gubbarraan gaafa lollee nuti gartee ilmaan kanarraa lubbuu qabnaa duune ilmaan keenya namni qubanuu qabu hin jiru mootummaan ummata keenya ilmaan quba qabdu hin jirtu mootummaan gartee ilmaan keenya tajaajiltu hin jirtu sigale san gubbarraan ummanni oromoo kabajaan hin qabu wanni nuti dhumnuuf gartee gabrummaa oromoo irratti ittisuuf malee gabrummaa oromoo irraa ittisuu waan hin taaneef ummanni oromoo gartee kabajallee hin qabu dhageeytillee hin qabnu sirna duunuuf birattillee kabajaan qabnu wanni dhumnuuf hin jirtu ja'aniiti gartee qawwee darbanii warroottan galee ganda gandatti irra deemanii kun gaafadha ganda gandatti irra deemaniiti guuruu jiranii jechuudha ganda gandatti irra deemanii guuruu jiran so ganda gandatti irra deemanii guuran hidhaanii jiranii jechuudha maaliif loluu diddanii maaliif akkana taatanii janii hidhaanii jiranii jechuudha san turre isinii wayye sigale namni gaafa sirna kun jijjiirame hidhaanii dhaasanii ni baatan garuu yoo sirna kana jala teessanii kan duutan taate gartee ilmoon teessan kabajaan qabdu isin kabajaan qabda waa takka du'a gatiin qabne jechuudha duutii isin duutan sigale saniifu obboleeyyan kiyya akka nu dhageessanii waamicha keenya dhageessanii galaa jirtan kana gala makkalaakiyalleen gala isinii himnee jirra nuti makkalaakiyalleen gala namni hundi gala sigale obsa Okay. Sorry. Makkalakiyalleen gala milishaan wanni milishaan godhu jiru fakkeenya guddaadha. Nama hundaaf wanni milishaan godhu jiru fakkeenya guddaadha jechuudha. Sigale. Wanni milishaan godhu jiru fakkeenya guddaadha jechuudha. Ummanni keenya dammaquu qabdan. Ana maduraan isin haasee jira. Jaartii teessan hoggee ati makkalaakee jettee qaallicha qushaasha kanaa jecha deemtee niin du'a jettu haati mana keetii si duubaa milishaan rakkisaa jira haadhatee gibiraan rakkisaa jiranii namni si duubaa gartee maatiin tee rakkachaa jirti
جيتي لما درو أنا هسه لونج تايمين هسه كوبا قبضن ماتي ميليشاتي خبجان كبن ماتي مكلاكياتي خبجان كبن خادر في كابينين دي قرتي حارتيسن تاني سنقرتي أي وانت خيست وانا خيست ديفتني براياتن أكبر بادنت بوسي قنوفا أنبوف نجاني بوسي مالي أنبوف نجاني بوسي بوسا باسا بوسي قالتشا قشاشا خان أنقبرا ننبوف نجاني قرتي أمتا خيني ركسا جراني ماتي تيسانيس أمتا راتوك أداداتي ركتا حبوتي ركتا إيسوما خير ركتا أدير خير ركتا جيتي نمدرو تسيني عاسي تري أمدرو تسيني عاسي أكسوما تهدي دبين سلا ماتي ورانا ماتي مكلاكيا ماتي ميليشا خبجا أركتشو قبتي مالب نمنو خلوبو بياخن بي برا نمني لبو يسيخن خبجان قب قالتش قشاش الموبرنداتي قرتي نما قرتي آباد آبتا قبو ميت نما قتي خفلاني في ميتي نوتي سنشالا قتي خفلي في جريني خينيتي ديگمي قرتي ونك أبنو تدبني أولا في آلي تدبني سيقلي أبان نودا لنور رادوه تازيا نمني نتولسي نودا بي سيقلي خباتي نمني توكو بيچار ندوفي توكيچي سنو أكان تازيا سيد دوفي نمتي ننمين جي سببك قالتش قشاشا خانت نما سيدي نوتي دي قرت سيقلي إسن دروا وان كانوا قوبرني جنيتي جلا مرري سنيمني أرى أركتني دميتني سيقلي قوّيك قالتش كجيبان كونغرتي ودلوتا ساخنا نسنتي هدي دربتني قلون غاريد yoo galtan illee baqatina haa isin hidhani gaafa isin hidhan gartee sirni jijjiiramnaan gartee isinii sidhaanii baatanii jechuudha ta garuu yoo deemtee waboo dura dhaabbattee fannoo duraan dhaabbadda maarree duraan dhaabbadda jettee duute siiddu joolleetee hiyyoome maatiiteetu gartee sidhabe malee sumaan lubbuu ta'e dhabe malee namni galatoomi siin jiru namni maatii teetiin galatoomi jiru namni quba si qabu jiru jechuudha tana gurra si calaw waan amma godhu jirtan tana baay'ee ummanni oromoo hundi hogii oduu san break newsiin keeysaa nu dhuftee madda keenya irraa nu dhuftee nuti poosti goonu nama hedduutu keeysaa nadawwalee aboo wanni ati jette dhagayamte yaaboo wanni kun itti fufuu qabdi please jabaadhu jedhaniiti gartee namni hundi dawwalee jechuudha feesbuuka kiyya jala gaseentanii ilaaluu dandeessan poostis ni godheetiin jira jechuudha so sanifu milishaun amma qawwee darbitanii galuu eegaltan gala haa isiniidhaan hidhanii rakkoon hin jirtu yoo hidhamtee lubbuu ta'e baafatte irra sii jira jechuudha gaafa wanni kun jijjiiramte hidhaanii baata garuu yoo waan kanaa wajji duute sigalee nama lama dhabe taata nama lama dhabe taataa jechuudha lama dhabe jechuun hawaasa biraa kabajaan qabdu sirna duuteef biraa kabajaan qabdu warri keeysan kabajaan qabu barka oromoo zoon fituu du'ee jaansi so akkasi tuntana itti aansuudhaan TPLF akkuma beekamu kitaabul jismi ganama kana waa barreessee ture humniti hangam takka kabajaa siggooti humna qabaachuun wal dhageeffachuun hangam takka kabajaa siggooti TPLF irraa Itoophiyaan TPLF irraa barachuu addunyaan Iraan irraa barachuu jennee waa barreessine jechuudha zero ummanni TPLF gartee namicha sarraatanya isaanii ture kana pirezidaantii ati nuun filtuu janii bee magan janii sigale bee magan janii maaliif filee dhiisees humna silaa'u namni abiyyiin pooyinti ta'e gatiin qabuchi keessatti namni hundi ni beeka biyya Gabratsiyoonii harkaa qabaa jechuudha maqumaafuu Tigraay nama abiyyi fileen bulti kamii ja'an jechuufi sigale ushashni kun fileen bulti kamii ja'an jechuufi heeraa humbeetu jedhin dura heera dubbisii kottu jedhin sigale heerri ati garteetti mootummaa kana filte hin jiru jedhin heera ekspaardii ta'e jedhin sigale arra rifatee billines yumundi deengadda heera ekspaardii ta'e jettee duubaa saatilte qaallitti gaamma ijatti baasu jira yan hoolaan beeytaa yoonii fi namni waan dhugaa takka dubbate ganaa siidhumatti amma bilene matarraa muramu dalagarraa ariyaa bullee laallaa jechuudha sigale soo bicoon haqa himte inni ganama kana ifirratti albahee ibsa baasee lakkii heerri sun akkana lakkii heerri kun maarree jeeti gartee uummata Tigraayitti
fi mootummaa Tigraay waywaachuu jira. Garuu uummanni Oromoo intarneetii irraa dhaamsee maal irraa dhaamsee koriidariin eebbisa jee maal jee si galee amma boru koriidarii eebbisuu fi gartee ifaa jimma irraa dhaamsee intarneetiis dhaamsee jimmaa deema jan si galee gowwaa kijiba si galee gaagura akka waan gartee biitti nagaa qabduuchi keessa baaskila oofaa jechuu ifaa dhaamsee neetworkii naannoo sanirraa kutee dirooyinii fi makkalaaqiyaniif marsee bakka san dhageeti viidiyoo waraabee akka waan biitti nagaa qabdutti faarsee bulaa kanatti footoo erganii way biitti nagaa yaalaal abbaan biyyaa saayikila oofaa jedhanii faarsee bulaan qiyaamaan ofaa boru akkasitti jimma akkana godhachuu jirti jedhanii qophooyitee eeguudhaa fi soo tunis asumaan gurra isin calabe itti aansuudhaan gartee ummanni keenya filmaata maarree jettanii warri shororkeessitanii amma gara filmaanni ganaa gabbahuu ta'a. Waan hin anjuu tanattuma dhufuu teessa. Abaa'oo okaafaa'oo maarree fakkeessa dhiisaa adeemu. Caljaa wanni filmaataan jijjiiramaan jirtu. Dandeessa waboo deeggara dadhabdan afaan keessa. It's over. Amma ganaa makiinaa kireeffatanii maayikii qabatanii waboon akkana marreen akkana jaaniiti gartee namni hamilee isin godhee niyaa teessan isin keessaa gad darbuu ta'a if eeggadha. Amma tiivirra jiranii gaafa lafa gabbu'an very dangerous. Hamilee isin godhanii hamilee isin kaasanii akka waan nama gartee filmaata fakkeessanii namni keenya tanafaa dhugaa seetanii si galee ilmaan barandaa haangoo qabate kanaafaan dhaabbattanii uummata guddaaf kabajaan qabne sheekaaf kabajaan qabne abbaa gadaatii kabajaan qabne aalimaa kabajaan qabne aalima waggiin juu sheekotii manzaraatii miti beeka kadhattuu galtee sheekotii manzaraan baanan takka aalima akka Ahmaddiin Jabal sanfaan baana warra barumsaa fi diinii fi hadiisaa fi saayinsiis qomaa sammuu qabu saniin baana. So warri kana kanaaf kabajaan qabanii si gale maaliif ilmoon barandaa sheekaas kanuma barandaati aangorra kaayyatti jechuudha. So kanafaa dhugaa seetanii uummata kanafaa dhugaa seetanii akkanaa jettanii hadara abbaan fedhaa wal filu abbaan fedhaa wal dhiisu isin keessan galina filmaanni Oromoon qabdu yoo jiraate ammatti wobuu humnaan firraa dhorku kaallecha gale humnaan firraa dhorkuudha tana gurra isin calai amma asumaaniin gara sagantaa kiyyaa seenaa isin share gootaniiti subscribes gootanii miidiyaa kana guddiftanii daftanii kuma dhibbaan geessanii kuma dhibba lama fa'aan geessanii jechuudha maaliif Oromoo fi Rabbii waan xiqqoon gaafatan jaallataa bulcheessu so saniifuu waan guddoo isin gaafanna isinii guddaadha if guddisaa kaa isinis akka namni isin guddisa kanatti isinis nuti bar warra guddaadha kun olaal asiin sii geenye jedhatiif dhaadaa afaanuma qofaan isin dhaadaa ooluun nuyi fachiifte si gale isinis hawaasa guddaa subscribe hojiin nu barsiisu ta'uu qabdanii so itti fufaadha itti fufu jirtanii galatoomaadha warri gootanillee mariin ni fashale mariin nagaa waltajjiin marii nagaa kan biyya Paakistaan magaalaa Islaamaabad keessatti guyyoota lamaaf taa'amaatiin ture akka fashaleetiin jiru dhagameetiin jira kun kan dhagame ammoo itti aanaan mootummaa Ameerikaadha akka yaada kannateetti marichi ammatti osoo hin milkaa'in akka hafee fi kuni marsaa tokkoffaa ta'uun kan beekamu yommuu ta'u marii kana irratti qabxiiwwan Ameerikaan marichaaf dhiyeessee warri Iraan akka hin fudhanne yookaan kufaa akka taasisan akkasuma ammoo hulaa hormuus kanatti fayyadamuu akka waan barbaadanitti guyyaa kaleessaa irraa khilaafni deemaatiin ture sababuma kanaaf jaalle Trump dooniiwwan garaagaraa osoo marirra jiranii gara hulaa hormuus san ol seensifachuudhaaf yaalii godheetiin ture ajaa olaanaa Iraan ammoo mojtaabaan jechuudha ibsa dabarseen dhaamsa waraana loltoota isaatiif dabarseen gara hulaa hormuus san akka achi dhiyaatan dhaameefitiin ture mariin nagaa kun kan marsaa kanaa akka fashaleetu dhagamaatiin jira oduun dhinaan sababa wajjin kan isiniif dhiyaatu ta'a
Kaabutaa immoo dhimma kanarratti yaada kannatu qabaa dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Dina mustajaba Ali Khamenei irratti hundaa'an isin tuqanii silaalan dhiiroo sodaatee jiramu ammallee lolaaf qophiidhamu itti tuqanii silaalan baqaanii kaana gaanuti eega Libnaan irraa dhaabuu diddan jettee sheekotiin sijaajaa marattee bara akkasii miti jedhanii nyaata nyaa hoggisumatti dawwalan adaba kushaashe jedhanii si gale so adabatee amma Tiraampi waan godhu wallaaleeti meeshaa gurguddaa achi dhiibu jiramu jiddugala kanatti achi dhiibu jira waanii fidaa hanga takkumaan Iraan tun Yahudaa caalaa badu Yahudaan bakki siin shawwatu especially warra keenya kasunni kana faa bakki siin shawwatu ni araaramne jettee tuggi araaraman bakka namni keenya kun araara kana kunnumarraa dhugaa seessa ni araaramnaa uggii jaan bakka dhugumaan araaramuu deeman jeetittiif kenna isin garuu duubaan meeshaa qopheeffate garuu jarri kun Yahudarra bada Iraan banantun Yahudaa caalaatu badduudha jechuudha amma dheengadda Islaamabaaditti walitti dhufna jedhaniiti dirooyin informationa guuru Iraan gubbatti erganii dirooyin very expensive bar ali irraa maayyii kana Ameerikaan amma dheengaddu madaqti qab godhanii jiraa buusan zoon waan akka godhi amma teknoolojii akkamichi keessaa baasuu ta'anii xiqqoo booda arguuf ta'e amma keessa beeytonni kaymanitti sayyidina mustajabaan xiqqoo aara guddaa qaban jedhanii jara mana barnoota ijoollee teenya fi xiyyaanii wanni ijoollee sun baay'ee sayyidina aarsitee jirti face to face araarri kun deemaan jiru warri maatiin sayyidina aas teessi maatiin sayyidina Tiraampi ruumii biroo teessi jechuudha xalaayaa walitti haasa'u jiranii jechuudha kana xalaayaa asii fuudhaniiti sayyidinaa kaanii teessi achirraa fuudhaniiti sayyidinaa kana fidanii jechuudha akkasitti deemaa jirti jechuudha waan ajaa'iba isinitti ta'urra warra gaafa lolli ka'u Iraaniin jechoota hamaamaa jechuu ture warra akka maayikiroobii oofaa warroota Tiraampitti amanu warra san yoo isa ergite isinii wajjin haasa'u islaa ministeera haajii alatti ministeera haajii alaa ergamaa jechuudha ruubii ofii walaa maalii akkaan dandeenyu ja'aniiti itti aanaa isaa kana itti aanaa Tiraampi kun nama dammaqaadha Tiraampi wajji wala kaalifuun fedhu wanni paartiin tiyya dalayte paartii dalagu jira je'eetuma DJ Van kun jala deemu jira malee gaafa Iraan san illee nama lola kana mormee jechuudha yoo inni nuu dhufe malee naasoo hidhuu janiin yoo isa ergitan malee nam tokko kabirooti wajji ibin soddaan keetillee yoo isa jala dhufe malee soddaa keetillee yoo ergite wajji naasoo hidhuu janiin kun Israa'el keessattuu nyaatanya kun lola malee jiraachuu hin danda'u yoo lolli kun dhaabbate mana hidhaa deema Tiraampiilleen yoo lolli kun dhaabbate qofa paartiin isaa primary election jedhanii kaboota ummataa kanaatu dhufuu deema kana haawusii fi sedeetii dimokiraatiin harkaa fuunaan is over angorra sa'aatii 24 kaasuu danda'anii jechuudha. Bultii Ameerikaan doonii fi paarlamentii fi haawusiin riippaabilikaan harkaa fuuta Tiraampi dhumatti Tiraampi kanaaf asii keessaa dhaawamtee jirti jechuudha. Nyaatanyaanis yoo lolli kun dhaabbate isaa dhumatti uummanni Daa'ilammaahu lafaatti ka'eeti gartee namarra diina nu goote addunyaa keessa deemuu hin dandeenyu. Har'a kun agartanii gaazexeenyaa Israa'el akka Paakistaan hin seenne baan goote Paakistaan. itti aansuudhaan ministeerri nageenya Paakistaan Badamaar Reegee ukkeerraa kaasee arrabse poostii isinii goone sigalee uummata dhiiganamaa dhugu malee jiraachuu hin dandeenye daabloos sigal akkaan daabloos Itoophiyaa kana harkatti naa dura daabloos baasee sigal anni hin beekaa barsirritti hin beekaa so daabloos jeeni jechuudha akkasitti addunyaa guutuu bira jibbamne namni nu jibbee fujjee funyaan nu qabatee namni ilmi namaa ja'aniiti maraachuu jiranii jechuudha uummanni maraachuu jiranii nuti hantuutaa goda keessa teenye sa'a 24 rakkoo isin uumtanii jechuudha irratti hagaa ollu jedhaniiti uummanni Israa'el asi qabee dhaabbachuu ni jira jechuudha manguddoon goda isii fuutu dhabde amma dubbiin jabaachuu keessa namichi Ameerikaa Biraanuu Juulaa Ameerikaa itti gaafatamaa waraanaa Ameerikaa kun Biraanuu Juulaatiin jaanan nama luuzara hunda Biraanuu Juulaatiin jaansi Biraanuu Juulaa Ameerikaa kun dheengadda kumanii naasa wajjii tolfatee maal jee rifeensa san tolfatee kana jechaa dhufetti maayikii ogiin kan dhadha'u ni dhuufe xuuxi jee dubri kan marsee taa'u lola tokko keessa ufnaan baqadhu lola sana lolli moohamuu faalkaachirraa laallattaa jechuudha ni dhufe namichi ndageenye isin kana hunda maaltu kanatti shakarsee kaan dhuufisee kaan akkana godhee kaan akkanaan isin godhe dhaadannoo tan hunda maaltu fitu jira waan isaa muddu jiru jira jechuudha siyaasaan isaanii daamee chakkaataa jira Tiraampi duraan siyaasaa isaa tolfatee yaa'ii godhee farqataan xiyyitii itti dhawanii kuun bakka inni golfii taphatu irribisee eeggatee maal jee Tiraampi kireedita isaa kana jaarratee samii geesse bakka namni dhaqqabuu hin dandeenye geesse jaalala uummata bira fudhatee dhugumaan jaalatamee hijibuun araami dhugumaan jaalatameeti filatamee so jaalala san zero deebisee amma jaalala san akkamittiin deeffadha jee maraachuu jira ni deebitisu siyaasaa keessatti la waan hangana samitti ol sochochiisa waan hangana akkasibuusa siyaasaan Tiraampiis over gana jijibaa jedhan sababa isattuu paartii riippaabilikaanaa uummanni Ameerikaa funyaan qabate uummanni takka takkaan itti lakkaa'u jira akkuma nam viidiyoo irratti isiniin jee filmaata irra ni waan isin dhufuu ta'a so saniifuu kun kana amma araarri gaa walitti deemu jira araarri kun ni milkaawaa ni milkaa'e ammoo namoonni gariin araarri danqamuuf ta'a araarri milkaa'u araarri kana ta'a jedha anammoo akka shii qabbutan ni milkaawaan jedha qabadhaa jecha qiyya ni milkaawaan jedha maaliif milkaawaa jiina gaafatu wanni itti milkaa'u nama wal moohee dhufe adeeru dhiira adda wal garte walitti araarsu jirti nama wal harke walitti araarsu jirti osoo akka dur taate osoo Iraanis Ameerikaa fees gooteen arkin Ameerikaanis Iraan fees gootee osoo waliin arkin jaaboo Tiraampi kun mata jabaataa jallataadha hin milkaa'u amma barjara walii gadhiiftee laa boskii daralla
والقدي كون الكير راجع بس كون فنيان كان الراب بتويس كون أكباقي إني أسدوريين دويتي ما تاك اللي فيش بس سجد والقد إيزه كون ميلا كان والشاب بس نما قرتي والدادر كيس خنا ولد بفيج سنبو بران نما والموه ولد بفيج معنا نايتو خنا إيراني تو أمريكا موه أما نمني ولد أركه يو دفع ولد كان دبيكا قافتي ندبا جاي يادا إيراني سناف نبيك إيران نجاي تادي أمريكا كفتي ميدمتي إسرائيل كفتي ميدمتي جانجرو أنا سيقولي إيراني قتي وداني ترابي مالي أدي روبر أمريكا نيكوليران على هذا بومبي جانين دتشي ربي تنكسي سوسون در بيدي برا أمريكا طيارة ميك أنا جبني جايسني دتشي تنوم تتسو سوسن بولدينجي ميك أولي تيجي جرخون هنتين ولا أركيج أما إيراني إجبات هاري ديفتت ماله نمو أرارا في راي نما ولا أركي خناتو نما درو بوسكي ولا أركون دي هادو دي خنا ولد أرارا موديما إيجا نما خنا ولد أرار سوديم تي نميل كواجي وسوغرتي نما درو ولي لولين نما هم ناس ولي بين نما ولي سنركي جيرو مخ ولد أرار سوديم تي تكورا كوني في دتا أما غرتي إيرا والغرتي إيرا أدى والغرتي ولد أرار سوديم تا تنيفو أرارين ملكا كابينا تاي لولي غنا ولد ديبو مولين انجرو جت مالف أمريكان كسارة غدو خسارة سنقبرا بيري أمريكا أما نواتو ما يجاي عربي مريتفان وري غرتي إقونومي خناتين تلوفي وري واي لولا خنا كغارب بيهو ندي غمتي بيتي سنغنا كبيات هاتي تفوفون دندي سوي جاجرام سرت انتلاني لفخا كنم تو كوندي غرسي جبينا إيران قبدو في دبينا إيران قبدو جبينا أمريكا قبدو في دبينا خرب الجنسات أمريكا قبدو خنو هندو ولا مداجسني لفخاني سو أما ما جاجران عربي مريت أكبيات تفوفون غافي خيسيرتي جنسي وانتي خورنان سنوجيتي في مرحبا ولي قلتي سنفرتي لولا تقو وجيتي سين تخيو كباجو قلب ما كباجو قولي تقلتي كباجو بقى أمريكا وهم لولا خنا سينتي في بيت ترامب ولا خنا سيني في بيت نمني قولي قبو إسرائيل قفاجي إسرائيل قولي نسي بيرن كان تشابسيتي في جل قلتي تكتي نفتي تمتات تجاباتو إيران تنا إيران فوتيتي تشابسيتي إسرائيل قدت تجارو بربادي أمريكا كم بيكم نتي ترامب بردو فيتي ناتنيو برجع حياة الله كنا كسي الربسا سينكبجو منا من جين رتي همتي جارسي قوة وهم بيو أكنا نانجا أما نتجارسي سامي جيت مولي بتوتي تيجي مالي وهم قرتي بوينتي لولا خنتي أمريكان سنتي أكم بيتو جيتو رجولي قبول إسرائيل قفاي بوينتي قرشان أمريكا لفخيسي في قرشان سنين بربانو فرنو جت لولا فلتي قرشان كانوا فرتمو ولا جنان لكي قرشان كانوا فرنو ولا يتي أوكي جاني ولولني أماس أدنو قبا جاني باكستان الدولي ترامب يوجي دبي ما يجي يو أدنو قبو برباد بوينتي قرنان تنا أكا ترامب فرت تيمي جاني هيني فرتاجي سبب سنين لولي دابت إنيو موتري جري موترا درا بوينتي قرشان ترامب خدنا فرنو جاني دي لولا فلتا ترامب مو فلنو إيران كنتي فرتيتي لولا دابي ترامب موامي بقولنا نماكن إنجفنو إيرانين تمرمي خجل كبي أمريكا خطومرو إيراني جنة أما خنا أبو ده هدو قبنا أما نمني غري ولد دشويان مار دشويان متكشوا والله ترامب الرأي يقرب بالفيسا بس يقرب بين كيسا كباس بس يقرب كيسا لو كيفتي جنا قيامات تملي تنديو إيراني إنجفتي ورجع إسرائيل ديجرتني إسرائيلوني توبياتيس ورينو مفتشو تروتن وبليون كينيا يسموه نجرة ديفما سلا إسن نموه التاني جرتني جنتو ما أركيسني وانت جنة يسموه نجرة وانتاتي ديفما شيخ جتني وجي نقرتن مبلغ خطوة قبضني يجوكنا جتني ورمكا يروسالم بافتني جليلة بافتني أبس جديل بافتني نورس جديل بافتني ياتن عبد الرحمن في عبد العوفي في عبد القويسيس لولانيتي نمموه ندنديني بكربي سنكرسيسي تكبير يا مقول الله أكبر يتعنا لولا خنا إيران مالف موجودن ديس لولا خنا رمال برا ميشا قدّا قباتون دينجي قدّا قباتون إقونومي قدّا سوسوسون مالين الدنيا تنابوتون بيجتنا هركيا جروان تكاتو إيران هركيا والنسوم مالي رجانا منيك أبو يرو خميجو موت عليه جنا أمريكان ترامبي متي خلوفوا اللي إيران نعرفوا سيجله إيران مالي موت جنة حق أوان كبتوفي مي ياددا لولو بيجا جها إسرائيل عربا خنا بيجا جها قفا موتي كل شيء من الأرض العرب بيجا جها قفا أوكي رقافتي من الكلج قبائسي أمريكان تريدام مارين تريدام إيران قالوا قبائسيتي أبا إسرائيل ولا سعودي عربية ولا مالي ولا ميتكشوا بيجا تربا أول قبائسي بيجا أفر تملولتين mana galchitee jechuudha akka kanni siite ummata kana akkamittiin deeggarre ummata kana akkamittiin fudhanne ummata kana akkamit keenya jennee ummata addunyaa buutuu afaan qabsiise ka ummanni isaa summiin darbuu deema ganaa obsa fixadhee maraatan obsa fixadhee kanaa booda obsi xiyya limiiti qaba gaafa gartee gaalaan naggaddan sanit gaafa miilaan lafa yaatan sanit akka dursanittiin isin deebisa gudiju qabeenya keenyaa wajjin gubii qabeenya keenyaa wajjin fixi kophaa dhumuun barbaannu qabeenya keenyaa wajjin dhumuu barbaanna jee dullattiin akkanatti uleen deemturra haga mucaa xiqqishaa duudarra jiruu fi ilmoo garaa jirtutti osoo manatti nafin ummanni Iraan namni miliyeenni hangisun osoo walirra najjatin osoo rabshaan tokko ka'in bu'uuraalee misooma isaanii tiifatanii mootummaa isaaniillee tiifatanii gootummaa isaanii addunyaa guutuu garsiisanii
Osoon jarri kun warri isin gartee isaan ta'uu barbaadanii maqaa isaanii baafattanii fixxan kun goda jala seenee taa'ee namni tokko sagaraan seenina sagaraa yoo seentan sagaraa dachii jalaa seena jedhanii gartee osoon isaan asii labsii baasaniiti uummanni guutuun summiin sunaanuu fixxuyi du'aaf qophooynee jirra jedhanii bahanii hoogganoota isaaniitti wajji dhaabbatanii. Kana hunda maaltu fide Ameerikaan qabeenya dila qabdu kana wajjin moohamu kana maaltu fide jarri akkasii immoo maaltu fide wohuma takka summaali hooggansa kallattii uummataa kaa'u jechuun very important. Iraan gartee injifannoon isii gaa itti fuftu rabbi haa godhu amma milkii guddoo argattee jechuu Iraan. Tokkoffaa Hormuuz deeffattee jirti. Ifarka deebistee jirti. Lammaffaa sekshiinii irraa ka'a. Sekshiinii duraan kanuma Ameerikaa malee kuun irraa ka'ee jira. Awurooppaan irraa kaaftee gaaza bitachuu jirti. Jaappaan irraa kaaftee gaaza irraa bitachuu jirti. Addunyaan guutuun maallaqa kafaltee jira. Sekshiinii jechuun kanuma irraa ka'ee jira jechuudha. Kanuma Ameerikaa qofaa irratti hafe. Ameerikaan already irraa kaaftee jirti. Mallattee isinaan dubbiin dhumattee jirti. Dur namni qarooma barbaadu dirooyiniin tolchaa teekinooloojii adda addaa tolchinaa ja'aniiti barattoota amatatti fiizaa kafalanii miliyoona meeqa kafaltee mootummaan Waashingtanii fi Niiwuorkitti ergitee jechuudha. Amma namni guutuun gaafa dachiin tasgabbooyte booda miliyoona miliyoona sangan naqaniiti taayiraan itti erguu jedhan. Iraan dhaqaa baraddaa. Iraan dhaqaa nuu baraddaa jedhaniiti barattoota guutuu ganaa fiizaan Iraan qaala'uuf ta'a. Imbaasii namni laayinaan dhaabbachuu ta'a. San gubbarraan Suudii fi Araboonni kun ganaa idaan namni gooftaa keenyatu muusni jira harkanii. Akka duraanii saniitti funyaan samii keessa ol qabanii iyyaa'anii jechuudha. Isaanii fi waa darbaa iyyaa'anii jechuudha. Ganaa biitti sun moor amma guddachuu ta'e. Kanaaf lolli faayidaa qaba. Yoo lolli gartee hoogganaa gaarii qabu. Hoogganaa gaarii qofa osoo hin taane hoogganaa onnee qabu. Qabaatan lolli bu'aa akka qabu kanarraa baruun ni danda'ama jechuudha. Amma addunyaan maal jechaa jirti? Amma duruu Ameerikaa keessatti wal nyaachuu eegalanii qaallicha ministeerticha barnoota kanii Biraanuu Juulaatti baasisan Biraanuu Juulaa sana amma Tiraampi ganama kana ni arrabse. Maal jeen siitu rongi information naa kennu ture siin na salphisee jechuun ture maaliif namichi dalagarraa ari'are kanaafi bar hoogganaa jaalatamaa malee hoogganaa sodaatamaa barbaannu wanni nan juuf maal ummanni kaabineen hundinuu ni sodaatti yoo Tiraampi waan kana godhi jaaniin akkuma abiyyiiti qaallichi qololumaatu adiidha malee abiyyu marabbias Ameerikaa irra kaa'ee abiyyi bar yoo namni gorsa tokko kennee fuudheessiidha yaaboo inni kanaatu na lashessi oofti yaaboo oboo wajjaase yaaboo fannoo wajjaase yaaboo nama guddaa dhageeffadhu gorsitoota dhageeffadhu ogii namni jee fuudheessiidha bara biyyi Tiraampi siiduu hin danda'u dalagarraa si ari'e namichi dalagaa tana dhabuun fedhu jaalatee jira waraanaa kun dalagaan tun taatee fi jirti bibiro bibbiriidaa kanaa dura tattaa'ee intarviisa godha san gubbarraan tajaajillee ajaa'iba mindaan akkana kana dhabuun fedhu raaha tana dhabuun waan hin feeneef namichi waraanaa Biraanuu Juulaa ka Ameerikaa maal jeen misaayila Iraan dhabamsiifnee jirra Iraan harka kennattee jirti Iraan waywaachuu jirti gabaasa sobaa kanatti galchuu ture amma wal qabanii jiran si gabaasa sobaan aggalchee na salphisee aangorraa si ari'uun qabaa janii horeetti dhaabanii jiran aangorraa ari'uu miti heera wal dhiyeessu yaani ummanni kun ummata Ameerikaa guddoo tana xiqqeessee ummata Ameerikaa guddoo tana biyya amata 47 ol seekshinii irra jiru uggurirra jiru mohamsiise tokkoffaa ammaas primary election as deemu jira kana hunda mohamuuf ta'anii gurra isin calawu dubbiin gartee taganaa itti as deemtuutu irra biddu amma jarri Iraan daranuu kan waliin beekne wal baree ijoolleen gartee duraan waliin muufattee hundi dhiifama wal gaafattee oofachuu jiranii jechuudha jarri kun ammoo waan injifatameef arra siitu kana na godhe quba waliin laachuu seenanii adeero qabeenyi nafni Arabi Imireet faa ani mustajabaan afaan Arabaa kiyyasan sirriitti ka dhageen haa galee mustajabaan hukiin kulle shee ilminal Arabi Imireet akka gaarii gannaa naqee bar guyya sumarraa eegale baanii bar ganna qewaasee amma waan godhu wallaalee namni footoo takka kaasee akka dandama jedhu afaan Arabaa san dhagee sirriitti kakkaa'e maal jechaa jiran daameejiin amma dhufte tun waggaa 30-40 bakkatti hin deebitu jechaa jiran lola safaataa gaggeeffame si fakkaattee jira daameejiin biyya Arabaa irra geesse amma galgaluma kanaa ummaas isaan Libnaan dhiisuu dinnaan itti deebise daalachi rabbi amma goofu jiranii kasaaraan biyya namaa dhayxee biyya nagayaan teessu biyya ifiifu uggura irra keessee rakkisu jiru biyya gartee ifiifu yaa rabbi yaaboo nyaataan kutadhaati miilana irra keessee kana xiqquma irraa ol qabi jettees waywaachuu jirtu gaafa dhayxee gadhiitte gatiin si eeggatu kanaa jechuudha ummata keenya waan kanarraa wanni isin barachuu qabdan tokkummaan hangam takka barbaachiftu ummata keenya jaalalti ummanni sii qabu sabboonummaa ummata keessatti uumu gatiin sabboonummaan qabdu maal akka taate arra ummata Iraan kanarraa fakkeenya fudhachuu qabdanii jechuudha ummanni mileenni hangas gahu sun kan nyaataa dhugaatiin jiin akkasitti dhaabbachaa bulu ummanni mileenni hangas ummanni hagas gahu dhaabbatanii gartee jaalala biyya ifiitiif qaban gootummaa biyya ifiitiif qaban deeggarsa hooggantoota isaaniitiif qaban dhaabbatanii argisiisanii histirii addunyaa keessatti namni akka ummata Iraan hin jirtu jettee addunyaan hundi harkatti kennitee bira teessu jettee kana maaltu fide barumsa fi sabboonummaa daablos garuu faallaa kanaa biyya teenya keessaa yuunivarsiitii dhabamsiisee cufa waraanatti oofu jira hawaasa barsiisuun hawaasa dammeessuun sabboonummaa uumuun tokkummaa biyyaa lallabuun hangam takka gartee akka faayidaa qabu Iraan irraa barachuu yoo biyyatee akkasitti diiguu baattee sabboonummaa biyyummaa akkasitti kan gajjabeessitu taate gaafa ati rakkattee goda seentu dhabde sa'aatii namni sii kennee warri humna qabu sa'aatii sii kennee ummanni lubbuu sii kennaa jechuudha humniti ummata injifattu hin jirtu
niikuleerri fedhe uummata ni injifatu. Osoo waliigalteen kun mallattaa'uu baatees uummata akkasii bahirratti namni niikuleera darbu tokko hin jiru. Uummata akkasii dhaabbatu irratti namni niikuleera darbu tokko hin jiru. Uummata sana alaa galchaniitu walolli biroon tufuuf malee abadan. Tanaafi humniti niikuleerri uummata injifachuu hin danda'u jennuuf Iraan gartee waan nuti xiinxalaan duri jechuu turre arra gartee hojiidhaan baatee garsiifte jechuudha. Ameerikaa biyya guddoo tana dura dhaabbatte. Tanaafu baga injifattanii deeggartoonni Iraaniis warri dhaabbattanii gartee dhugarra dhaabbattanii osoo amantiif hin ta'in osoo maaliif hin ta'in haqa jarri kun ni roorrifame jara kanatti roorrisanii jettanii gartee warri dura dhaabbattanii gu'aa Iraan qabdu saniif Iraanii wajji dhaabbattanii Iraaniif mormuu turtan baga injifattanii warri cubbuu wajji dhaabbattan egaa cubbuu yeroo kamiyyuu dura kana akka tullutti haa ol baatee mul'attu malee cubbuun nama mo'amti buleeyyan kiyya jaalannee jibbine cubbuu tana na harki booddina dho'isii jettee isa Oromoo akkas ta'an boodarra.